السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني روتا من تابرالي ilmaan oromoo hundi keessaniyyuu akkam jirtanii nagaa jirtanii bagaa jiraatanii bakkuma jirtanitti nagaa rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu jecha akkasumas warroonni chaanaalii kootiif maatii naaf taatanii turtanii hedduu galatoomaa kan maatiin taanillee kottaa maatii naaf ta'a. Hedduu waan bareedaa wal barsiisuudhaaf deemna jechuudha. Akkasumas nyaata har'aa nyaata hojjechuudhaaf deemaa jira. Nyaata bareedaadha. Hojii isaallee baay'ee salphaadha. Akka namatti toludha jechuudha. Waan bareedoo akkanaa wal barsiisna irratti wal barsiisna waan ta'eef YouTube chaanaalii koo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Asumaan amma gara viidiyoo bilchinaatitti ta'a. Har'aa akkuma argatanii shunkurtiidha. Shunkurtii qopheeffadhee asitti shabatiidha qopheeffadhee jira. Shabatti lamaffaa arabiitiin kukkutee qopheeffadhee jira. Asitti baaqilaadha. Asitti ruuza. Akkuma erga artan kana jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Shunkurtii akkuma argitan kana shunkurtii kukkutadhee jira. Shunkurtii kana firee afur kukkutadhee jira. Isaa firee afurii kana kukkutadhee quncisee kukkutee qopheeffadhee jira. Firee afur na barbaachisa jechuudha. Isa kana shabatti jedhama afaan arabiitiin. Isa kana jechuudha ni beektanii ijoollee shamarranii. Isa kana miicee kukkutee qopheeffadhee jira. Nyaata kanaan kan dalaguuf nagaan qopheeffadhee jira jechuudha. Isin argatanii shabatti jedhama afaan arabiitiin. Inni kuni baaqelaa jedhama afaan arabiitiin. Baaqelaa jechuudha. Baaqelaa asheetaa gara gurmuutitti yeroo inni deemu murama. Inni kuni kinoo akkanatti dhufa jechuudha. Baaqelaan kuni kinoo akkuma argaa jirtan jechuudha. Warroonni bitattanii hojjechuu barbaadan illee kinoo asirraa ilaaluu ni dandeessanii. Kinoo akkanatti dhufa. Ani ganuu isa kana qulqulleessee qopheeffadhee jira. Kinoo akkanatti dhufa. Isa kana akkamitti ni quncifna jechuudha. Akkana quncisna. Quncee isaan kuni ni bada. Kinoo akkanatti quncifadha jechuudha. Akkuma argitan kana muluu isaatu akkanuma quncifadhee jechuudha. Akkana qulqullee keessaa yaasa jechuudha. Quncee isaa hin gatama. Kan garaa keessaa bichaadha kan nyaatamu jechuudha. Akkuma argitanii wanna wajjin dhufa. Sun qulqulleemni waan dhufuuf jechuudha. Laazima kana isa kana akkanatti irraa baasuu qabna. Kanaaf fayyadamna. Kun ammoo quncee waan ta'eef ni bada jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa bifa salphaadhaan dalagama. Amma kan tajaajilatu waliigala isaatiitti jechuudha. Afaan arabiitiin tamman baaqelaa jedhamee waamama. Tamman baaqelaa jedhamee waamama jechuudha. Nyaanni kuni baaqelaa jedhama addatti jechuudha. Baaqelli kuni addatti baaqelaa jedhamee waamama afaan arabiitiin. Waliigalatti nyaanni kuni tamman baaqelaa jedhamee waamama jechuudha. Amma gara hojii kennaatitti fufna jechuudha. Kinoo argitanii distii qopheeffadhee jira. Zayitii hanga nama barbaachisu itti godhadha. Zayitii xiqqoo baay'isuu qaba waan ta'eef nyaanni zayitii barbaada. Shunkurtii kiyya kan qopheeffadhee itti naqadha. Booda waliin dhaadhaa jechuudha. Akkuma argitanii maashaallah shunkurtiin kiyyaa amma argatee jira. Amma shabatiitti naqachuuf deeme jechuudha. Isa kana kan wajjin qopheeffanne kana jechuudha. Itti naqadha jechuudha. Kan itti naqa.
Hidhaadhaa jechuudha. Kan tolii dhaadhee erga geesse booda ni qadaadudha jechuudha. Xiqqoo akkanatti qadaadudha ni dhiisa. Ergasii booda xiqqoo ture baaqelaa kana itti naqa jechuudha. Akkuma argitan isa kanatti naqa. Ergasii egaa baaqelaa kana itti naqee booda ammallee waliin qadaadee dhiisee xiqqoo booda ruuza itti naqa jechuudha. Nama wajjin tura. Amma argitanii Dimatiin takkallee barbaadu nama itti naqataa jira. Margitanii itti naqadhee waliin dha'ee Dimatiin takkallee hin barbaadu waliin dhaqataa. Ibidda hamma dhiyaana keessanii isin turee jechuudha. Dhiyaana keessanii itti madaalama itti naqadhee. Yoo garuu inni ammoo maalidha? Maajii yoo qabaatan maajii hojjetama. Maajii na jira waan inni soorata fayyadamanii jechuudha. Maajiin sun baay'ee gaariidha. Amman qadaachuudhaan xiqqoo turree booda akkanatti dhiisnee galabbannee ergasii booddee ruuza itti naqannaa jechuudha. Kini obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtanii xumurarra geennee akkanatti bilchaatee jira. Amma ruuza itti naqannaa. Ruuza keenya miicee qopheeffadhee isa jedhasanii itti naqadhaa jechuudha. Itti naqadhaa. Isaan booda ruuza qonnaa kana ni galaafaa jechuudha. Muluu isaatu iyyuu keessa mataa. Akkuma isiniin jedhee qinaaxoonni takkallee itti godhamu hin jiru. Maajii bichaa maajii yoo fayyadamtanii soogidda dhiistanii maajii osoo fayyadamtanii garuu irra gaariidha. Garuu bakka soogidda maajii hin jira soogidda osoo fayyadamte homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf ruuzaa fi isa kanatti makkaa jechuudha. Meksiikoota. Meksiikoota jechuudha kanatti. Akkuma agartan Meksiikoota. Isin mul'ata yaada. Amma bishaan ho'aa fidannee bishaan hanga ruuza nunga murteessaan ruuza keessanii nyaata keessan jechuudha. Ruuzni keessanii kiyyaa ol ta'uu danda'a, kiyyaa gadi ta'uu danda'a. Yeroo fi saba kana bishaan xiqqoo ruuzarra ol taruu qaba. Akkuma argitan kana jechuudha. Miksii ta'ee jira. Akkana bifa kanaan jira. Amma ni qadaadanna jechuudha. Obboleewwan kiyyaa hedduu nyaata baay'ee namatti toludha. Baay'ee mi'aaya. Mee hojjedhaatiin laala. Hedduu natti tolee jechuudha. Kinoo nyaanni kiyyaa xumuramee jira. Maashaallah kinoo kana fakkaata jechuudha. Amma nyaachuudhaaf hedduu namatti mi'aaya. Hedduu baay'ee nama jedha jechuudha. Nyaata hedduu gaariidha. Hojjedhaa laalaa. Akkasumas obboleewwan kiyyaa YouTube chaanaalii kana laayikii, sheer, sabskiraayib gochuudhaani na bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa.